Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Daawwattoota keenya kabajamoo warreen Oromiyaa International Broadcast daawwattan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Arraa yoo rabbiin keenya fedhe inshaallah sagantaa teenya tammata duree milkii ganda lamaanii yettuu gartee isin dhiyeessuudhaaf qophooynee jirra. Milkii ganda lamaanii sagantaa jiru kana jalatti waan hedduu waliin baranna. Kanaafuu wanni addunyaa fi akhiratti namni ittiin milkaa'u maali? Milkiin duniyaa maali? Milkiin akhiraa maali? Hajuu ani obboleessa keessan Tamaam Mukhtaar akkasumatti ammas obboleessa kiyya Sheekh Jamaal Haaji Yuusuf wajjin taane sagantaa kana akka itti fufaa ta'etti qopheessinee isin dhiyeessuudhaaf takka yannee jammarreeti jirra. Kanaafuu sagantaa tana qaamaa qalbiidhaan akkan hordoftan asumaaniin dhaamsa isin dhaammadha. Sheekha baga arraa guyyaa arraa miidiyaa haaraa miidiyaa jalqabaa Oromiyaa International kanuufis jalqabaa jechuudha. Baga arra guyyaa arraa asirratti wal agarree. Assalaamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Kanatti aansee mee waan hunda dura osoo sagantaa teenyatti hin seenneen duratti obboleeyyan keenya daawwattoota keenya warreen Oromiyaa International biyya keessaa fi biyya alaa ta'anii nu daawwataniif wajjiniin irra salaamadhu isaa wajjiniin isaanii wajjiniin ergaa wal salaamatte booda karaa sagantaa teenyaatti gaddabarraa jechuudha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahibbatana fillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Duraan dursee baga rabbiin islaamummaa nuu kennee eega islaamummaa nuu kennee booda fayyaa nuu kennee eega fayyaa nuu kennee booda heree bareedduu tanaan TV kanallee nuu kennee daawwattoonni keenya kanneen iddoo adda garaagaraa irratti duraan wal daawwachaa turre kan TV biraa irratti wal arkaa turre baga daawwitii Oromiyaa International kana keessaan wal agarre isiniin jecha baga rabbiin Oromoodhaas nu godhe takka eegasi baga rabbiin ammas TV kanaas ka Oromoo hunda fayyadu baga rabbiin nu godhe warra afaan kanaan dubbatu kan jecha kana dhagahu afaan Oromoodhaa kana dhagahu warra irraa fayyadamu rabbi nu haa godhu. Badhaasa rabbiin nu badhaase la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adaabii la shadiid. Yoo kanarratti galata naa galchitan isiniifin idaa dabalaa je TV biraallee yoo neefi kana tuffattan kanaa'uu bakkaa'in haqaa je rabbiin saniif warra kanaas beekee kana booda raadiyoollee FM illee kanuma ummas 1 2 3 4 kadiyamu ilaa hanga lakkoo isa hin beekamne kadiyamu kan fanni hunda kophaadhaatti dhaabbatee kaddamu rabbiin akkasittis nu haa guddisu jecha irra deebi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga gammaddaniin jawaasa keenyaan jaa baga walumaanuu gammanne alhamdulillahi rabbil alamin. Dhugaadha namni waan rabbiin kanneef irratti galata hin beeyne idaa rabbi biraa hin argatu. Idaa rabbi biraa nama idaamtu hamma taate hin beekan. Kanaafuu alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin darajaa tanaa oliitis karaa kana irra guddaatitti illee rabbii keenya nuuf faayida'u abdii guddaa irraa qabna. Mee arraa sagantaan nuti qabannee dhufne sagantaa milkii ganda lamaanii jiru. Sagantaa milkii ganda lamaanii jiru kun sagantaa bal'aan sagantaa guddaadha. Mee milkii ganda lamaanii milkii jechuun maal? Asumarraa eegallume. Maashaallah duraan dursine tafaa'ula waan gaariidha. Sagantaa kana argachuun hedduu na gammadan. Baay'een gammade sagantaa kana argachuudhaaf. Tafaa'ula naafeetirraa jalqabne akkasuma ammas hundeessitoota warra TV kana hundeessee lammeessee warra daawwachuudhaan hirmaateen afreessee daawwachuullee baatu warruma yaanni isaanii kheyrii ta'e gaarii ta'e hundaan afreessee
milkii mara ganda lamaanii rabbi isin haa kennuun jedha. Amiin amiin amiin. Kanatti aansuudhaan dura milkii jechuun tuni milkii namni hundi bar rabbi si haa milkeessuma jenni. Rabbi si haa milkeessuma jenni. Namni gaddattillee haa beeku. Mee abbaa guddaa tokkoof tole fakkeenyaaf yaa mucaa deemati si haa milkeessuma jenni. Milkiin kuni maqaa tokko kani namni hundi gaarii ta'uu isaa irra walii gale. Namni badaanis namni qaceelaanis beekaanis wallaalaanis dhabaanis qabaataanis milkii jechi jedhamu kun jecha gammachuu jecha bareeda akka ta'e namoota irra walii gala. Taakka eegasi duuba milkii jechuun maalidha? Milkiin namni hundi irra walii galu sun. Laakiin gariin gurra kana asiin qabata. Gariin gurra kana achi duubaan shirji'eeti asiin qabadha jedha. Kan milkii kana qaxxitaadhaan rabbiin karaarra kaa'ee milkii san beekees ni jira. Kawaan hongoo milkii sees ni jira. Maal jee nabiin sallallahu alaihi wasallam zabana tokko dhufaa jee. Zabana namni farshoo dhugu jee maqaa biraatiin yaame. Yusammuunahaa bighayri ismihaa jee. Maqaa hin ta'in itti dhugaatii faa janii mirqaana faa janii wahuma takka itti baasanii sanii dhufa jee. Sanirraa maal fudhanna? Zabana namni milkii waan hin ta'in milkii se'us. Achuma keessa fudhata jechuudha. Saniif illaa milkii jechuun tuni السعادة بين الوهم والحقيقة يجرى علماء أكنا جنين رازن ملكي دغاتي في ملكي صبا ملكي حقيقة داتي في ملكي سهادة جاني جرتي ملكي يجو غرين كاكا يونسا هنتاته يوان نفر أرغته يارو غلغلا دغي صوبي وان چابسه سم ملكاي بيخ ملكي خنب بيخ كاكا يونسا بدي دلغو تاته وان غمنما تي فتنا waan sanitti dhiyaate guggeerra milkiin sanii beeka. Yoonii fi kaayyoon isaa biyya qabachuu ta'e tooftaa adda addaatiin dalagee guyyaa aangoo irratti ol bahe milkiin sanii beeka. Yoo kaayyoon isaa fuudhate jala deemee guyyaadha fuudhe milkiin isaa sanii beeka. Yoo kaayyoon isaa daldala taate daldala san irra deemee wal qixxaatteef milkaa'ee beeka. Idan milkii jechuun akkaataa lama laalla. Akkaataan dhugaa maali? Akkaataan abbaan itti ilaalu. Abbaan milkii jechuun wahuma barbaadee akka harkachuudha beeka. Laakiin ammoo isin saniif jettee milkiin ta'e milkiin taatu. Milkiin maalii yoonii fi enne? Milkii jechuun hiikaan isiidha waan addunyaa irratti isirraan gaafatamne. Waan seera ilmi namaa jee kaayee fi waan adda addaa. Waan boodetti hin gaafatamne xiqqoo taatus harkachuudha. Tan namni itti sitti ni manne deem bada kanin akkana beekana ta'eef jee kan namni sitti ni manne foon kiiloo meeqa sirraan buufe milkii jechuun fayyaa qabaattee fayyaa jahan qabaattee addunyaa irrattis kan namni waa takka sitti ni manne waan barbaadu irra geessee waan barbaaddu san karraan gaafatamne kan hannaan hin taane namni hate kun hoggu takka qalbiin isaa xumaaninaan qabdu beektaa ziqin jettu kanis sobaan hin taane sunirra gahuudhaan milkii jaamaa takka. Gama akhiraatti immoo milkii jechuun ta haqiiqaadha waan rabbiin nabiin alayhi salaatu wassalaam lafa kaayan jala deemuudhaatiitu milkii jedhama. Karaa rabbii jala deemuu. Karaa rabbii waan rabbii dirra kaayyannaan milkii jechuun laal maal jee ayata quraanaa keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'ala fa'immaa nuuriyannaka ba'da alladhii na'iduhum أو نتوفينك فإلينا ترجعون. يا نبي يا محمد نسرين سيف بل مخنا أركض تجي الله تاكا أتشندر الدودو هونتي بودين تيسا والجين كيسان آخر هذا سونسر ركسين جين جتشو سئلا حق أفيوك أبسويته بكجيسس ملكي osoo haqan iyyachuu jirtu duutees milkii jechuun waan irraan gaafatamne tan rabbiin sirraa jaalatu haruma rabbiin si jaalatu suduuda isaa qaxxitaa karaa isaa har'a gatteenyaan milkiin kanumaa jechuu warra milkaa'e rabbiin karaa rabbiin si hayyameen karaa rabbiin si hayyame tokko si hayyameen duniyattis akhirattis karaa sanirra seenuudha malee harkachuullee baattu jechuudha. Harkachuullee baattu. Fakkeenyaaf ammumaan si hima sagantaa teenya tana daawwattoota keenya kanaaf haa qaceelaniif dubbannaami qaceelu dhabu namni irraa fayyadamu baatu nuti if harkannee gammachuudhaan asirraa dubbachuu tanaan milkii yoonii fi sababa saniin namni tokko qaceele irra tolti lama irruma ida'ama laakiin nam tokko nurraa dhiisi jee yoo dhiises
milkii jechuun ati karaa milkii seenu kana karaa milkii kanaa jechuudha. milkii jechuun waan irraan gaafatamne waan dassi godhu tattiif hin sodaanne tatti gammaddu tan shari'aadhaa tan hadiisaa quraanaa waliin kilaafne kanarra seenu jechuudha. kanarra rabbiin si milkeessuudha. maasha Allah jazaarakumullahu khairan jazaa rabbi si agalchuu milkiin addunyaarraas ni jirti. akkasi. akhiraadhaas ni jirti. akkuma dubbanne san. akkuma dubbanne kan. milkiin amma tan addunyaatiif tan akhiraa qabdi. rabbiin addunyaa fi akhiraa rabbi nu milkeessu. ammoo waa lama amma bakka kanatti milkiin lamaa jira. milkii addunyaa tan akhiraa inni. mee milkii addunyaatiif tan akhiraa ayyumaaf dara. irra walirra caaltii wanni hundinuu walirra caaltii milkii biyya lamaanii jenne milkii biyya lamaaniitirraa tamtu irra caala. akkasi dura tamtu irra caalaa dura gaafii tana si deebisuudhaan duratti walni faalleessiti haa jennu hogguu wal faalleessite tamtu irra caalaa fudhatta karaan keessa baha milkii addunyaa nama arkeetiitu milkii akhiraa argata as garagali gaala milkii addunyaa nama argateetu milkii dochi kan kee kun jecha Ibrahim bin Adham tokko na yaadachiisa akkam jee inna fi duniyaa jannatan man lam yan'am bihi laa yan'amu bi jannati al-akhiraa duniyaa tanarra jannataa jira namni jannata addunyaan seenin ka akhiraan seenuu jee duniyaarra jannataa jira jechuudha tuuboo milkii jechuu bar guusi warri beeyta sariin qalbiin sareedhaa gama foonii jeni namu wooma qalbii qabu jaami Allah jedhu manni taani ha miskiinni waa jannatan seenu kajan namni duniyaarra jannatan seenin akhiraa jannatan seenu sun maal seen namni addunyaarratti haadha manaa makiinaa gabbinaaf cinaa kaayee konkolaataa keessa mana bareedaa seenee haa maasha Allah jiruu bareedduun jiraatin jechuudha sehaneeti Allah akkas taatu miskiinni waa jannatan arku kajan kasiim immoo isaanin seene malee jannanni addunyaa dura maalidha milkiin addunyaa maalidha milkiin addunyaa reefu maal jenne laal akka tareefu sun si duraan kunne milkiin addunyaa karaa boodarraan gaafatamne karaan sodaanne karaa rabbiin itti sin gaafanne kan namni itti sin gaafanne irra jiraachuu dandeemi harkattu dhabduu jenneemi saniifuu milkiin addunyaatis walin dhabdu karaan keessa ba'a akkam inna lillaahi cibaadan futanaa طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا توني دخيسة باسيتشو أمو يوني في ملكي وأركتشو دخي النتاتي نما الدنيا رد بي آخر أركتي الرجال تروتك هاكا سيف قلامي يوني في مو ملكي يتشون كرمر رجراتشو يني نما الدنيا رد خراج راتي آخر أزون وركتا walun dhabdu jechuudha yoo milkii jechuun islaamummaa qabaachuudhaan milkii jechuun qaceeluudhaan milkii jechuun diin qabaachuudha yoo neef yanne nama addunyaa irratti diin qabaateetitu akhiraa sunis harkataa bar saniifuu tamturra caala kayyatteef karaa wal keessa waan ulee anteenaa raadiyoo tokko dhagarre wal keessaa boo milkii addunyaa keessaa taa akiraadha akkasi baati yoo harkachuu jenne immoo addunyaa irra dhabdus akiraa harkachuudha irra caalaa jechuudha. Kanaaf gaa milkiin namni akkuma namni beeku milkii ammumaan tana eenyuun milkaa'aadha jettee yoo ilaalte jechuudha. Namni hoggaa aboluu ni milkaa'ee jennu hedduu qalbiinsaa kara duniyaa kanatti kadhattatti yoo ilaalte. Rabbii milkeessee dhiisisa. Yoo waan gaarii takka irratti agaran. Itti cabsee itti tolee jaan. Kanaaf milkiin ammoo yoo karaa rabbiitirra jiraatte. Rabbiin sii kannees nuru aanur san gubbaadhaanuu milkooyte jannata deemu hojjansan jechuudha. Warra addunyaa tujjaaraa kan akhiraa miskiinaatis ni jira waan ta'eef warra rabbii biratti gartee addunyaa fi akhiratti tujjaaraan hunda rabbi haa godhu. Kanaaf gaa daawwattoota keenya sagantaa teenya kanarraa milkiin ganda lamaanii kan jiru sagantaa bal'aadhaa sagantaa teenya kanarraa kutaa tokkoffaa kanarratti dhaabna haga kutaa lammaffaatiin walitti dachaanu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.